barbaadan sanan godheef jedhee yaadeen almost intiniin godhee kanaaf jennaani baay'ee isinis of eeggannaa barbaada hin qarqaarraanii rakkoo hin qabu ani amma BYD beeksisee birri kaffaluu hin dandeenya garuu gurbaa kanaan fayyadamaa siin jedha namni keenya that's a big problem kan akkamiin akka keessaa cabsinee baa'uu dandeenyu baay'ee of eeggannaa barbaada promotion karaa isaatii wanti dhufu hin jiru garuu mucaa kana promotionii hojjechiisnee birri xiqqoo kaffalameefi jedhee qarqaarsa guddaadha garuu kana gaafa gootiifi jettu maqaasa birri maqaa isaatiin fayyadamaa jiraas hin namni keenya arrabsootu itti baay'ata I don't know maaliif namni keenya negatiivii keessatti waan inni sammuun isaa yeroo hunda waan akkana maaliif akka inni yaadu hin beeku gaa in the future in case in the future sirraa'uu danda'a ta'a jibbiinsa sirraa qabu jibbiinsa namarraa qabu gaafa suuraa kee argee jedhu gaafa waa tokko argee jedhu isaa wajjin walitti si fidee bakkee gatii uumuuf isinis booriftaan isin bira dhufuu gatii danda'ee akkana of eeggannaa baay'ee isin barbaachisa jechuufan jedhe nama biraatiif carraa kennu. Ayee Mansuure galatoomi dhugaa. Ay kanarratti namni wanta jedhu nabuna yaada garagaraati kan jiru. Inni guddaan amma xiyyeeffannoon keenya mucaan haa gargaaramuudha. Yaada garagaraa dhiisnee kallattii kamiiniyyuu haa ta'u kallattii kamiiniyyuu mucaan akka inni gargaaramuudha fedhi keenya. Mucaan kun nama guddaa akka inni ta'u nama yaada nama guddaa qabudha. Nama ilaalcha mucaa daa'ima ilaalcha nama guddaa qabudha. Nama iddoo guddaa daa'ima iddoo guddaa ga'uu danda'udha. Taalentiidha. Kanaafiyyuu inni guddaan mucaa kanarratti xiyyeeffachuudha. Mansuureen illee chaalenjii qopheessitee kana gochuun kee yaa'u namoonni baay'een ilaalchi isaan qaban yaadi isaan kennan garaagaraadha. Anillee dubbisaan ture namoonni immoo poozitiivlii fudhatanii immoo jajjabeessaa turanii si galateeffachaa turan namoota baay'eetu ture. Kanaafuu yaa'u namoota akkasiirraa nuunis of eeggannaa inni guddaan mucaan haa gargaaramu inni guddaan mucaan nama haa ta'u yaadi keenya mootiiviin keenya kanadha waan ta'eef namoonni as jala jirtanillee daa'ima kana namoonni gargaaruu barbaadan yoo yaada keessan irratti hundaa'uun har'a itti fufna yoo jettan har'allee namoota galchinee namoonni akka isaan gargaaran gochuu dandeenya. Yoommoo guyyaa beellamnee daa'imni kun gargaaramu jettan immoo guyyaa isiniif beellamuu dandeenya. Amma maallaqni walitti qabamaa jira. Akkuma isin argitanii karaa Feesbuukis karaa Tiiktookis namoonni baay'een sheerii gochaa jirtu. Namoonni baay'een gargaaraa jirtu. Namoonni baay'een bira dhaabbachaa jirtu. Ammallee garuu waan ga'aa ta'e waan mucaan kun boor ittiin jiraatu waan maatii isaa ittiin jiraatan gochuufi qabna waan ta'eef erga gara miidiyaatti finneeti deeggarsa ga'aa ta'e gochuufi qabna waan ta'eef kanarratti utuu xiyyeeffannee gaariidha jedhee yaada. Warri jala jirtanillee saamiin fa'aa yaada kennuu dandeessu kanarratti. Guddaa galatoomaa har'aa kana nuuf kennuu keessanitti. Sirriidha Mansuur jala ture dhaggeeffachaa ture yaada gaarii dubbate nama deeggaruudhaaf yaada namaa miti kan barbaachisu nama deeggaruudhaaf xiyyeeffannoo ofiiti jechaadha. Namni waan baay'ee namaa barreessa namni negatiiva namaa barreessu immoo nama duuba namaa jirudha. Namoonni sun fuuldura kee waan hin jirreef duuba kee jiru yaada negatiivaa si barreessu jechaadha. Warra akkasii kana laaluun qabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii keessanii nan boona. Isin hojii gaarii hojjechaa jirtu. Hojii boonsaadha. Namoota baay'eedhaaf karaa taataniittu biddeen taataniittu. Isa kana immoo wal wajjin taaneetoo mucaan kun ammayyuu ganaadhaan barbaachisa. Waan jiruun nuti hundumti keenya sappoortii goonaa gama sooshaal miidiyaatiinis waan barbaachisuun si wajjin jirra. Naaf galatooma kanuman jedha. Namni biraa yoo jiraate. Galatoomi saamii koo istiin yaada keessan nuu kenna har'a itti fufnu moo guyyaa beellamnee walitti deebi'uu keenya wayyaa yoo har'a itti fufna jettan hunduma keessan yoo galchinee namoonni arjoomuu barbaadan akkaawuntiin harmeessaa jira waan ta'eef akkaawuntii harmeessaa irratti giiftiidhaan otoo hin taane
maallaqaan akkaawuntii harmee isaa irratti gargaaruu dandeessu. Namoonni immoo giiftiidhaan gargaaruu barbaadan yoo maallaqaan gaariidha jedhee yaada giiftiidhaan amma kanatti barbaachisummaan isaas yookaan immoo bu'aan isaas tiiktaakiidha kan kutatu. Akkaawuntii harmee isaa irratti maallaqa arjoomuu barbaadan seentanii waadaa galuudhaan arjoomuu dandeessu. Yommuu guyyaa beellamnee walitti deebina jettanis immoo hin danda'ama yaada keessan barbaannaa jechuudha. Mansuuree maal jettati kanarratti? Wanti sooshaal miidiyaa baay'ee rakkisaadha. Amma har'a yoo qarqaarsa gootee jettee boris iftaanis yoo keessa deddeebite gaariin ta'u an akka kiyyatti viidiyoon hojjetamee guyyaan beellamaa qabamee ijoolleen Oromoo sooshaal miidiyaa irra jiran warri beekamtii qaban hundumti isaanii riipoost godhanii viidiyoos hojjetanii beellama sana irratti namni argamee namni hundiyyuu dhufee iddoo sana irratti qarqaarsa beellamaan yoo ta'e malee isa amma randomlii amma nama kuma tokko irratti ilaalaa jira. Of course waan guddaadha. Qarqaarsi biruma xixiqqoollee yoo godhanii jedhanu garuu yoo beellama ta'ee jedhe waan gaariin argamuu danda'a. Laayivii warri seenanis bahanii dhufanii wajjiniin warumti sooshaal miidiyaa kana irratti amma birrii walitti qabuu kana danda'antu jiru kenna kan qabanu. Jarris dhufanii akkaawuntii dhuma harmee isaa irratti birriin sun walitti sassaabamee fi akkuma kanaan dura anis kanan galchee jira. Warri kaanis kan galchan jiru. Nus itti daballee namni biraas itti dabalee qarqaarsa sagantaadhaan itti ta'e baay'ee gaariidhaan jedha. Garuu isin immoo jalqabnu arras jennaan rakkoon qabu. I'm ready. Okay. Kananus kuma dabaluu baga nagaan dhufnanii isinis yaada keessan nuuf kennaan. Ayyee baga nagaan nu eegdanii galatooma hunda dursa ani kanan dura isin lamaan dargaggoota kana lamaan hin beeku maqaa keessanii erguma mucaa kana gargaaruudhaaf gara hoolotaa imaltanii viidiyoosa hojjettanii booddeedha kanin akkaawuntii keessan jalallee galeetoo hojii isin hojjechaa turtan arge. Kanaaf dargaggoota akkanaa qabaachuu keenyatti hedduu gammannaa ulfaadhaa umrii dheeradhaa isiniin jechuu barbaada. Namoota akka kanaa immoo namni miidiyaa hawaasaa irrattis waan isaan hojjetan qooduu, sheer gochuu, laayik gochuu, jajjabeessuu gara fuulduraatti ijoolleen kun guddatanii akkuma maaster Abinnat ammaa Itiyoo Telekoom wajjin waliigalee karaa ergaa gabaabaadhaan akka nama gargaaru godhan kun faawundeeshinii guddaa akka isin dhaabdanidha kan inni isiniif hawwu. Maaliif viidiyoo keessan tokko tokkoon sirriitti ilaalaa ture waan ta'eef isin jajjabeessuun nurra jiraata ulfaadhaa isin jechuu barbaadeni. Bassuu Fiqaad immoo yeroo dheeraadhaan dura yeroodhuma jalqabaa biyyi kun gara hoolotaa deemti jedhu kaasneetti kan beeknu baay'een keenya. Gaafa arginu dubbiin isaa nama bilchaata nama abbaan bira taa'ee haati bira teessee gorsitu akka inni dandeettii dubbii qabaatu kennaa qabu irratti akka inni jajjabaatu nama bira qabeenya qabu wayiitu ilmoo kana guddisee akkasitti sammuun keenya beeka malee akka inni rakkate hin beeknu jechuudha. Kanaaf namni rakkoo isaa keessatti qabatee alatti gadi ba'ee miidiyaa irratti immoo waan qabu namaaf qooda. Mucaan kun kennaa guddaa qaba jajjabeessuun barbaachisaadha. Gaafa inni akkasitti gadi bahee dhangaddamoo boohuu hedduu nutti dhaga'ameera jechuudha. Namoonni gargaaran hundumtuu galatooman ulfaadhaa jechuun ni barbaadna. Mansuur akka inni poosti godhee FB kiyya irratti fireendiidha waan ta'eef argeera. Sun chaalenjiidhuma kanaan dura barameedha. Nama ittiin gargaaramaa turameera. Laayikii amma kanaan agasiin kaffaladhe namni ittiin fooloweersii argachuudhaaf osoo hin taane ittiin namoota baay'ee bira akka qaqqabuuf sheerii aga kanatti amma nan kaffala gaaf jettu sheerii 100 200 gaaf ta'u nama 20 nama 30 bira qaqqaba. Namni kaanis akkasittoo jalqabe waan fooyya'aatu argama ilaalcha jedhuuf malee namoonni hamilee nama cabsuunis gaarii akka hin taane itti hubadha. Kanaaf ani dhuunfaa kooti waan humna kiyyaa gargaareera. Miidiyaa hawaasaa gubbaa irrattis akka namoonni gargaaraniif qoonnee namoonni dhugaa eenyudha lammiidhaa barreesseen ture. Namoonni nagahee natti ergan hedduutu ture. Gara fuulduraattis itti fufuun barbaachisaadha. Kanaaf ammoo har'a galgala tasuma osoo beellamni hin jiraatiin tasuma laayivii kanarra ta'anii deeggaruu caalaa guyyaan beellamaa qabame beeksifni gama feesbuukii isaa ta'u tiiktookii kana gubbaa irratti hojjetame guyyaa sana namni bal'aan dhufee akka gargaaru gochuudha. Beellamni haa qabamu yaada jedhuun kaasa. Harka caalu garuu waan ijoo fi ijoon dubbachuu barbaadu
carraa kanaan daa'imman Oromoos haa ta'u, daa'imman saba biraas haa ta'u, daa'imman baay'een akka beela'an, akka carraa barnootaa dhaban, akka maatiin isaanii rakkatan beekamaadha. Ijoollee akkanatti immoo dandeettii qaban gara miidiyaa hawaasaatti dhufan boru yoo kennaa isaaniitti akka gaariitti guddatan yoo cinaa dhaaban biyyaaf bu'aa buusuu waan danda'anii fi kun namoota fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa qofa otoo hin taane qaamni dhimmi ilaalu keessattuu Save the Children NGO'n biyyoota keessatti hojjetan jiru. Ijoollee kennaa kanaa qaban barbaadanii gargaaruu cinaa dhaabachuun barbaachisaadha. Akka namtichi kanaan dura kontaatti gabaallaachuudhee waa'een kontaa ka'ee miidiyaan illee ittiin qoosee jennaan EBS dhiifama gaafachiisan maqaa biyyaa nuu beeksise jedhanii booddee namichi gara Finfinnee kanaa dhufee beeksisa gurguddaa hojjetee fayyadamaa ta'e kana mucaan kun maqaa hoolotaa beeksiseera. Namni hoolota hin beekne jiraachuu mala argite. Waa'ee biyyi kun gara hoolotaatti deemtee maqaa hoolotaa kaaseera. Mataa isaatiin kantiibaan magaalaa hoolotaa bulchiinsi aanaa daa bargaa mucaa kanaaf waa gochuun barbaachisaadha. Isaantu godheeyyuu nu argisiisuu qaba ilaalcha jedhu waan hin qabuuf. Maaliifi hoolonni magaalaa bal'oodhaa lafa bal'aa akka qabdu hundi keenya beekne keessa dabarra waan ta'eef ani kallattii sanarra waan ta'eef bulchiinsi magaalaa hoolotaa yoo lafa kenneef lafa bitoo dadhabne nuti immoo mana irratti ijaaruun dadhabnu jechuudha. Namni farniicharii qabu tokko immoo mucaa kana beeksisa hojjechiisee waan ijoo kaaseera Mansuur amma. Namni beeksisa gaafa hojjechiisu mucaan kun haa guddatudha. Kallattiin birrii kennuufi caala carraa kanaan akka namni oomisha isaa nama gargaaree yoo beeksifates rakkoo miti. Kanaaf namni farniicharii qabu tokko immoo siree arjoomaaf beeksisa hojjete. Namni elektirooniksii hojjetu immoo televezyiinii arjoomaa fi waan biraa arjoomaaf kompiitara beeksisee kompiitara arjoomaa fi wal keessa haajaan namni nama gargaaree gargaarama waan ta'eef mucaan kunis nama miidiyaa ta'uu waan danda'uu fi carraa miidiyaatti guddachuu waan qabaatuu fi bifa sanaan deeggaruun barbaachisaadha. Bulchiinsi magaalaa hoolotaa akka kana nuu godhu barbaannaa jiru. Waan biraa carraa kanaan mana kanatti kaasuun illee narra jiradhee yaadu garuu carraa kanaan namoonni kaanisoo dhagaan gaariidha. Ani waan an dubbachuu barbaadu waan poolitikaa miti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kana keessa namoota sabaaf sablammii jiraata. Oromoo ta'ee, Amaara ta'ee, Tigree ta'ee kan gargaaramu nuti walii waloo isaan beeknu namni rakkatu kamiyyuu haa gargaaramu. Fakkeenyaaf dubartii tokko mucaa isheetu jalaa gudeedame Gondor keessatti Bahar Daaritti